Nizinja. British Columbia. Samboda, I think I told you this story many times. 2005. Nama tokko biyya tanaa isin beekun ture. Hoggaan dargaggoo jaarra jennee sochoonu tokko. 2005 hin dhufe for Christmas break. Hoggaan dhufe garbii tokko qofaan arge baana isaa dullacha wajjin. Achirraa kaanee I've been coming here every year. Last 4 years, I think magaalaan yeroo afurtii deebi'e tana qofa na fakkaatti. 2018 osoo biyyattiin deebiin asin ture. Kompiitaraan na yaadachiise hoggaa waa sarchii godhu har'a. 2018 yeroo mirkaanni jijjiiramaa ture sani as dhufeetiin ture. If you remember, I was very skeptical. Namni hedduunis mirkaana keenya irra bishaan qabbanaa'aa na hitanaan jechuu ture. Skeptical. And I decided in this town to go back as well. Preconditionii keenya ture sanirratti hundooyineetti murteessinee deemne. Then I think 2018 keessa biyya galee immoo biyya irraa hin dhufe. Sababa dhufeef illee hin beeku. Wal geenyee marii goone. Marii sanirratti I came again with a very depressed mood. As Toronto hoggaan dhufu yeroo baay'ee namoonni illee serious waan ta'aniif waan serious itti dubbadha. 2018 yeroo mirkaanni jiru sun maybe December akkasna fakkaata. Biyyi rakkootti deemaa jirti. Civil war itti deemaa jirra. Ce'umsi kun gufateera. Announce godhuu qaba. Announce godhi. Ready, yeah. Okay. Kesummaa keenya dhufuudhaafi deeqaa takka lama keessatti seenaa yeroo tokko nuusimadha. Ayyee anaa dhufeedha.
Hadiida irraa bayaa jira. Qabbaneessa hanimuun kun haa dhumu real business haa seennu jedhee dubbachuu kiyya ni yaadadha. 2019 immoo waggaa ibiddi ho'een dhufe. 19 or early 20s I think December waan akkasii ammallee na fakkaata. Yeroo san immoo yeroo jaraanis wal jeeyinee duulli guddaan irra godhame tokkoon dhufe. Guuza hedduu ture. Gaafasis akkam biyya deemu sinitti men deeme. Arrammoo dhufne. Warri as jirtan yeroo hedduu akkan jedhutti Oslo fi Torontoon hawaasa buleessa jira. Warra qabsoo Jabuuti, Hargeysa, Mogadishoo, Naayiroobii, Xaaliyaan, Saawudii hunda keessa dabree jira. Kanaaf waan serious ta'e waliin haasa'uun barbaachisaadha. Haala qabatamaa biyya saniitis, haala gara fuulduraattis yeroo fudhee isin hojii haasa'uun nufin deema. Qabxiilee hangammaa baatii lamaan dabreef marii bal'aa goone hawaasa addunyaa hawaasa keenya bakka adda addaa jiru wajjin gaafileen adda addaas ka'aa ture. Hamban barbaade olitti immoo namni keenya wal jidduutti waa'ee ormaa osoo hin ta'in waa'ee ofii waan kallattii ofii karaa itti deemuu qabnu bal'inaan mareetaa jira. Torontoon irraa kaasuudhaan Kaanaadaatti sanbootas biyya deebinee marii kana we were going to deepen it. Gadi bal'ifnaa deemnaa jechuu kanaaf barsiisaa ta'uun dharraa duraani nu barsiiftellee hin jeenaa hamma tokko tokko waan hangammaa haasa'u little bit graphic bifa ta'een mariidhaafis manattis galtanii asittis mariidhaaf bifa ta'uun xiqqoo theoretical waan ta'e empirical waan ta'e xiqqoo tuttuquu yaala. Dhiifama naa godhaa barruu kana barreessaatiin jira. Wanni isaa hedduun afaan Ingiliziitiin qophaa'e. Connecting manni hidhaa beektaa nama dulloomsa. Kompiitara soolaalee fakkaatti. Probably we should restart it. Restart the one more. Ammoo yaami. Qabsoon amma bakki amma irra jirru dachiif samiidha. Haalli hawaasni keenya keessa akka ilaalcha kiyyatti qabsoon Oromootuun gaafa eegalte 60moota irraa kaasee hanga ammaatti gulantaalee takkaa'u sadarkaalee 3 keessa dabarte. Akkuma sabboonummaa biraa yookiin immoo nationalist project kamiitu hawaasa tokko gabrummaan cunqursaan adda diige deebiftee rooroo irra aansuudhaaf sirna siyaasaan hojii dabooti, hojii walooti, hojii guuzaati. Ummanni tokko waan walootiif walii akka bayoo ka barbaadan taate waloo isaa deebisanii eenyummaa waloo isaa ijaaruun barbaachisaadha. Kanaaf gulantaan abboonni keenya dura godhan 60moota irraa kaasee sochiin afran qalloo Caatu Lammaa Saataatu sochiin Baalee raadiyoo Mogadishoo kuni sochii revival jennuun takkaahuu hawaasa mataa isaa dammaqsuuti. Kana keessa dabarre. Lammaffaa irratti uummata dammaqsitee immoo jaaruu qabda. Organize godhuu qabda. Mataa isaatii fi jaarmaa caasaa itti godhuudha. Mallattoo waloodha kennuufii qabda. Reconstruction phase kan jennuun jechuudha. Reconstruction phase hogga jennu fakkeenyaaf odaan amma namu bakka hundatti agarru kuni it wasn't there before 1960s.
It was part of the nationalist project. Odaan hin jiru jechuun odaan ni jira. Garuu akka mallattoo Oromoo bahaa dhiyaatetti hin turre. The second phase is the reconstruction phase. Yeroo kanatti maal wanni goone? Mallattoo waloodhaa, aastoo waloo qopheessuu, qubee qoruu. Maaliifi nationalism without language cannot resurrected. It cannot be nationalism hoggaa jennu takka qabsoo sabboonummaa hoggaa jennu sabaa fi daangaa walirratti tokko godhanii waa sadii wanni gurguddaan Oromoodhaaf ta'e. Oromoon jechuudha. Tokkoffaani afaan barnootaa afaan gochuudha. Afaan hojii gochuudha. This is crucial. Why? Sabboonummaan keessattuu carraa guddaa qaba sabni kun. Mass literacy fi mother tongue literacy yeroo tokko dhufe. Afaan ifiitiin barachuu fi bal'inaan barachuun. Jeetiin malee daataa isaa yoo ilaaltan sagaltamoonni yeroo lakkoofsa nama baratu hedduu itti dabalee fi dhibbantaan isaa dabalee fi kan baratu kun immoo jalatti marju godhu yeroo duraati birokraatik eliit ta'e dur kan baadiyyaa jiru osoo hin ta'in magaalomaa dhufuusaa wanne jechuudha. Qabsoon dhufuu kan maal ta'uu qaba? Tokko dhaloota qubee irratti hundaa'uu qaba inni. Magaalota jiddu galeessa godhatuu qaba. Birokraatik eliit mobilaayiz godhuu danda'uu qaba. Dandeetti actualization yookiin implementation whatever word you choose yoo jenneen kuma saddeet booda isa new phase waggoota afran dabre qabsoo sabboonummaa nationalist project kamiyyuu ultimately state power qabatee amala After 50 years of struggle, waggaa 50 erga deemne booda saba dammaqsine, saba jaarre, kan jaarame san lafa qabsiifne aangootti bahuu dandeessu sochiin Oromoo kun jechuudha. Aangootti bahuun qabsoon qofa miti. Afrikaattis Eeshiyaa keessatti qabsoon bilisummaa hedduu godhame. Waan qabsoo aangoo qabatte booda rakkoo keessa seenti. Ascendance to power, consolidation of power and legitimization of power. San ni jabeeffatta kursii irra teessan ni jabeeffatta kursii jabeeffatte san halaal godhatta legitimize godhatta. Waanin sodaachuu tokkotu Oromoo qunname. Qabsoo ajaa'ibaa amma fakkeenya Gaanaa yoo fudhattan with exception of very few countries, very few nationalist struggles. Hedduun isaanii sirna alagaa ofirraa buusaniit waa lama mudatan. Yookiin sirna abbaa irreetitti bahe yookiin wal waraansa keessa seenan or combination of both. Oromoonis kan avoid gochuu hin dandeenye san keessa seennee jechuudha. We couldn't consolidate power and we couldn't legitimize power. Itti deebi'a. Kana eegan jee booda santitiin deebi'a. Qabsoon Oromoo waggoota 50-60 dabre kana dhawaata afuriin dabartee revival, reconstruction, state formation or actualization, power ascendance in jee. Something strange happened more at the same time. At least qabsoon tuni mootummoota afur regimes namoota taayitarra jiran osoo hin ta'in regimes afur keessa dabartee jirti. Sillaasee eegalte darbuu keessa dabartee EPRDF keessa dabartee amma immoo sirna PP keessa jirti. What continued? Imperial ka jennuun sirna Haile Sillaasee yoo fudhanne Minilik irraa kaasee tarsiimoon ruulii yookiin immoo warra aangoo irra jiru maali? Keessattuu Oromiyaa irratti warri aangoo irra jiru resource extraction irratti focus kan godhani. Tarsiimoon isaan itti fayyadamaa it was direct rule. Sirna nafxanyaa ka jennuun sun
ka hanga gandaatti gibiraas guuruudhaaf risoorsii guuruu kana kallattiidhaan ruuling kilaasiin sun namoota isaaniin wal fakkaatan erguudhaan ekstiraakt godhu turan. Direct dargii yoo fudhatte it was semi direct. Zamana dargii akka duritti osoo hin ta'in hamma tokko Oromoonis biirokiraasii keessa bulchiinsa gargadii keessa seenuu eegale jechuudha. Still direct but not so. Zamana EPRDF moogaa dhufnu indirect. Zamana Haile Sillaasee more of French model hordofuu ture state ni. Zamana EPRDF zamana Mallasaa immoo British model indirect model eegale jechuudha. Zamana direct zamana Haile Sillaasee it was direct rule by others. Zamana PP is a direct rule by you. I will come back to it. Mootummaa Oromoo kan waa kenna ofirraa sosoban akkamiin sosoban imperial mootummaan nugusaa Xaaliyaan booda eegataa Oromoon xiqqoo dadammaqee fincilee itti agarsiifatee booda state modernization keessatti eliitii Oromoo ilmaan namoota Oromoo jajjaboo barsiisuu waraanatti galchuu biirokiraasiitti galchuu assimileet gochuu amaareessuudhaan ofitti qabachuu irratti hojjete jechuudha. Elite cooptation was the concession. Maaliif Oromoo keessaa warra mataa ta'e yoon qabadhe mass revolt ture. Haga qabee sir guututti assimileet gochuu hin dandeenye warri immoo sirna sana irratti booda fincilee rakkoo itti uumellee warruma dura assimileet Oromoo daawwanne godhe takka Oromoo ittiin sosochoosu. Gaafii keessa gaafii Oromoof kibba laallattu. Kanaaf darguun lafa deebise. Gaafii guutuu sabaan deebifne garuu hamma tokko uummata ofirraa gadi gab gochuu danda'e jechuudha. Maal godhe? Concession, no real concession. Elite cooptation illee nominaalidha. Figurative, fafakkeessa jechuu kiyya. Maal godhe? Oromiyaa akka uumamtu hayyamuudhaan nominally governance kenne. Dhimma fi konseedii godhe. Xiqqoo ofirraa gadi qabe. PP noo maal godhu jirti? PP direct rule through our own jedheetiin jira. Jalla kanan jee nama lolchisu tokko. If duuba deebitee zamana Haile Sillaaseen hordofti. Elite cooptation irratti focus gooti. Qabeenyaa fi aangoo eliitiidhaaf raabsuu irratti fuulleffatte jechuudha. Strateejiin isaanii hoo concession strateejii isaanii agarsiisa repressive strateejiin isaanii hoo maal ture? Kan zamana Haile Sillaasee kalchii Haile Sillaasee yaada ijoorraa waan deemaa turaniif there was significant cultural and linguistic marginalization and attempt forced assimilation it ture. Extended economic exploitation it ture jechuudha yeroo Haile Sillaasee. Yeroo dargii ture irra caala dargiin kan adda isa godhu Oromoo handal gochuudhaaf. Haile Sillaaseen hoogganaa jennu isaa qofa osoo hin ta'in biizinasa qofti godhuu sossobuu irratti hojjetaa ture. Darguun immoo dhabamsiisuu irratti hojjete. Zamana EPRDF garee tokkoon massive political domination irratti hojjete. Lammaffaa economic exploitation itti deebi.
immoo guutumatti Oromoo irratti mass repression deemee jechuudha. Jijjiirama kana agartanii miti. It remained constant. The only thing that remained constant over a period of 60 years, the relationship remained securitized. Maal jechuudha. Zamana Haile Sillaasee nama gammadaa jedhamu tokko yoo fudhattan yoo Rabbi umurii isaa dheeressee waggaa 90 jiraate. Steetiin Itoophiyaa tan zamana Haile Sillaasee gammadaa akka diinatti ilaalti. Tan darbuus akka diinatti ilaalti. Ka IPRDFis akka diinatti ilaalti. Tabiibis akka diinatti ilaalti. Teestii godhuu dandeessa waan kana. Bakka wayii waajjira mootummaa federaalaa bakka tokko godhattanii namicha gammadaa jedhamu galaalu sistamni ri'aaktiin akka itti godhu baay'een jijjiiramne. Zamana Haile Sillaasee akka gadi galootti akka farraatti ilaalama. Zabana darbu akka sargootti ilaalama. Zabana IPRDF akka shororkeessaatti ilaalama. Amma immoo akka shaneetti ilaalama. Isallee give steetii Itoophiyaa qofa miti kan Oromoo akka diinatti Oromoo steetii ni dhuunfate dhiibee sirna alagaa buusee nama ofii sirna ofii kan jedhu irra kaa'e. Waa'ee aangoo qabatee waa lama dadhabeen isin jedhe. Konsuleet gochuus hin dandeenye, liitimaas gochuus hin dandeenye. Konsuleet gara lamaan gochuu danda'a sirni tokko. Tokko humnaan gadi cabsee siree akkan sochoone abbaa siree irraatu hunda kabalee booksiin dheef irraa jabeeffachuu danda'a. Yookiin immoo nu geessii itilleen turii jedhee waliin gahee deemuu danda'a. Sanillee konsuleet gochuu hin dandeenye amma sirni jiru. Liitimaayizeeshiniis hin dandeenye haawo. Liitimaayizeeshiniis gara lamaan argachuu danda'a sirni tokko. Yookiin nama sana yookiin immoo sirna sanii yookiin immoo paartii sanii ol humni biraan jiru olaantummaa siyaasaa guddina diinagdee fi security qabaachuudhaan hunda caalgochuudhaan liitimaasii argachuu danda'a. Yookiin immoo sirna dimokiraasiitiin filamee liitimaasii argachuu danda'a. Sirni ammaa kun pay attention to this because this is really crucial. Sirni ammaa kun sirna abbaa irraa cimaas ta'uu hin dandeenye. Dimokiraasiitiin illee ce'uu hin dandeenye. Why? Maaliif jennee oggalaallee jijjiiramni dhufe 2018 kuni it is a result of mass movement. Sochii ummataatiin ka dhufe. Sochii ummataa jaarmaa siyaasaa baay'ee xiqqaa ta'e keessaan dhufe. Sochiin ummataa immoo uumama isaatiin sirna ni kuffisa, sirna ni jijjiira harka. Aangoo garuu qabatee deemuu hin danda'u. Itoophiyaa qofatti miti, Oromiyaa qofatti miti, Suudaan laala waan ta'aa jiru. Suudaan haga tokko nuun inspire ta'an. Suudaanis Ijiptis. Amma tokko keessatti warri Suudaan nuun inspire ta'an. Sochii ajaa'ibaa godhanii sirna Bashir nufirraa kuffisan. Waggaa lamaatti deebi'anii harka militariitti deebi'an. Maas muuvimentiin poolitikaa jaarmaa pooletikaatiin hoogganamuu dhabuun paawar uumaa sirna abbaa irratti deebi'an. Muuvimentiin sun gara lamaani. Tokkoffaa ofii aangoon qabatu. Lammaffaa warra aangoo qabatu san immoo eemaruudhaaf. Eemaruu qofaaf miti. Faawundeeshin illee ta'uu hin dandeenye diteelii keessan seenuu barreeffama. Lammaffaa Oromoon amanuu qaba. 2018 akka jaarmaatti qofa danda'in saayikooloojikaalii osoo hin qophaa'in nu warra mormituu keessa ture dhiisati ijoolleen amma aangoo harka qabaniiru aangoon erga harka seenee aangoon harka isaanii seenuu amanne. Oromoon akkaataan itti kondiishin ta'ee gammaa deeme sirnaan loluu sirna irratti qabsaa'uu qofa waan
sirna taligee ofii furachuu. Exercising power has been new to us and continue to be new to us. Amma learn gola barachaa deemaa jirra jechuudha. The fact that power is new to us. Bulfamu malee walchines kabiraas bulchine waan hin beekneef daddaaqiinsi lakkoon consolidation fi digitalization kabira extremely high expectation without sufficient preparation. Mirqaana kumulaa kudha saddeet ture galaaltan probably nullee can be blamed. Gammachuu fedhii waggaa 50 booda bakka tokko geenya ka jiru nus even sabni biraallee mirqaana guddaa keessa ture. Organizationally strategically nuti qabnu garuu baay'ee xiqqaa ture. 91 illee rakkoo kana nu mudate. Rooba guddaa kuurii jaarte maagada baaftee roobni guddaan ati neegii yoo sin roobe achi fageessuu qabna turre maaltu ta'uu qaba ture. Consolidation hawwiin dhufe hawwiinii fi expectationii uummanni qabuu fi qaamni adda addaa qabuu fi warri aangootti dhufe dandeenya. Warri aangootti dhufe sirna partii tokkee dominant party system irraa dominant personality jijjiiruu barbaadan. Expectation fi realitiin wal dha'ee jechuudha. Kunoo maal fide? Internal and external contradiction fide. Oromoo keessatti contradiction wal dura dhaabbannaa wal faallessaa cimaa uume. Kan amma lolaa kuni bu'aa wal dhibdee siyaasaa 2018 uumame jechuudha. Qophaa'uu dhabuun keenya maal fide? Internal fide. San qofa miti. Sirriitti qophooyinee gahumsa jaarmaa qophaa'ina saayikooloojii aangoo dhufe san ufiifis ormaafis akka ta'utti kana lachuunu takka kara dimokiraasiitiin takka sirna abbaa irreetiin ittiin deemuudhaaf qophaa'uu dhabuun keenya humnoota jennu wajjin walitti bu'iinsa fide. Civil war amma Oromoon yeroo ammaa civil war lama keessa jira. Tokko wal jidduutti lolaa jira. Wajjin wal lolaa. Contradictionii kanatu gara lolaatti cehee jechuudha. Legitimization irratti sirna abbaa irree ta'uu barbaada. Sirna abbaa irree ijaaruudhaaf Oromoon hin danda'u ture 2018 abbaa fedhe yoo fiddan bakka san sirna abbaa irree ijaaruu hin danda'u ture. Maaliif sirna abbaa irree ijaaruudhaaf solid social, economic and security base barbaachisa. Social occasion psychology dha. Sabboon immoo sirna irratti finciluu irratti shape
yookiin immoo osoo sirnicha security san guutumatti hin dhuunfatin sirna abbaa irree ijaaruu yaalle. Kanaaf bakka sirni security siyaasan sirna abbaa irree uumudha ijaaruun jarjaruun nu jidduttis wajjin internal mind walitti mul'atan irratti ta'u tokko sadarkaa baay'ee haasaa keessa external bulchiinsi governance akka malee